Hello, mee irraa haala kamiin koompitara keenya irratti akkaataa moobaayil vershinii jechuun akka moobaayilatti intarneetii koompitara keenya irra fayyadamuu dandeenyu biroosara akka kiroomii, faayirfooksii kanneen kana fakkaatan irratti ilaalla. Jechuun kana fayyadamuudhaaf koompitari keenya yookaan daataan konekshiniin keenya akka baay'ee yookaan hedduu nurraa hin nyaanne nu gargaara. Salphumattuu akka moobaayilatti akka fayyadamnu nu gargaara. Dura kana gochuudhaaf Firefox yookaan Chrome inbanna eega bannee booda iddoo kana deemnee as tuqna as tuqnee booda add-ons isa jedhu kana inbanna gidee banna na bannu asirra dhufnee user extension kayyoo kana hin cuqaasne extensionii kana booda user agent switcher and manager kajo search gona user agent switcher and manager ita yokuna search gone boda extension kenya ranu fida add jennani ana madruwani na gude jiru user agent switcher and manager isa yokuna add jennani add genuni directly deme asirratti ol nuba asirratti jechu iddo kanarratti iddo as toolbars kayo kana ranu dhufa iddoo kana isa kana goonee booda browseroota intarneetaa adda addaa jira akka Safari, Chrome, Firefox, Opera, Edge fi kanneen akka adda addaa jira mobile Opera mini kan mobile Android browser ta'e godhana demo asti wantoota asirratti demo deemni geesbannu yoo akka moobaayila ilaalu feene Android kijoo kana irratti cuqaasnee eegi waanne booda user agentoota adda addaa jira baay'ee nu fida isa kana keessa Opera mini version isaa wajjin tokko irratti cuqaasnee cuqaasnee jechuun booda apply jennani refresh jennani directly amma sirrumattuu jechuudha akka moobaayila fakkeenya Google innaa bannu Google innaa bannu Google innaa bannu www Google isa jedhamu kana innaa cuqaasnu directly maal nu fida directly karaa mobile version nu fida jechuun haaluma kanaan salphumattuu koompitara keenya irratti haala kanaan salphumattuu koompitara keenyatti akka mobile version ilaaluu dandeenya jechuudha. Waan daawwatanii godhatoomaa chaanaloota keenya kana waan adda addaadhaaf subscribe godhuu hin dagatinaa. Haaluma kanaan wal barsiisuu irratti akka hirmaatatti baay'ee galatoomaa.